akkana kunno suutuma jennee sosodaachaa kunno amma gama keessan dhufnee hordoftoota keenya warra chaayinaala diimtu isaa hordoftan hundaafuu yeroo baatiilee muraasaaf isinirraa baduun keenya ni yaadatamaa rakkoolee adda addaatiin waan bannee jirruuf jecha nuuf kalchaa isin jecha ammallee gama keessan waan deebinee jirruuf ammallee gammachuu guddaa fi simannaa ajaa'iba akka nuuf qabdan ittiin amana garuu haati ittiin qabdu san siin beekaa atillee isa qallaala sumaan jaaladha. Dhugaa isaa baanaa atillee si jaalannaa. Isu qofa miti hordoftoottan keenya isin hundinuu isin jaalannaa isin kabajnaa jaalala guddaa isin qabna. Wallaahi dhugatti onnee jireessa mana jaalatanii jirtanii barsiisa. Gamanumaan gaafii deebii xiqqoo takka isinii qabannee dhiyaannee jira. Gaafii deebii teenya sanatti akka bashannantan akka itti bohaartan abdii isinirraa qaba. Okay, hordoftoota keenya kun ammallee haaluma wal fakkaatuun keessummaa haaraa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Isaa hojii turtii gaarii isaa hojii olsin barsiisa. Maqaa keenya siin jaan? Obsa Abdulbarii naan jaan. Maqaan kiyya Jaafar Qaasim naan jaane. Maqaan kiyya Fatii Amir naan jaane. Maqaan keenya siin jaan? Abduu Ahmad. Maqaan keenya siin jaan? Khalid naan jaan. Asma naan jedhan. Maqaan keenya siin jaan? Urgee Ahmad Hassaniin jaama. Keenya siin jaan? Oromiyaa Abdallaa. Ilyaas Musaatiin jaama. Dhalataa Direedawaati. Maqaan kiyya Libaas Siraaj Ahmadoo jaama. Mammee Yuusufiin jaama. Maqaan keenya siin jaan? Maqaan kiyya Obsaan Jiraata Hamzaa Idar naan jaan. Maqaan keenya siin jaan? Maqaan kiyya Muwaaz naan jaani. Sadiin si gaafadha. Gaafiin takkaffaa badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati obsaan naan galle. Siqin dhaggeeffadhu gaafitiyyaa. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati obsa akaakayyuu ta'a. Eenyu akaakayyuu ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati obsaan badhaasa maal ta'etti? Ilaal. Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Ilma ta'a. Eenyuuf ilma ta'a? Anta abbaa obsaa anta abbaa badhaasaadhaaf. Abbaa badhaasa. Ayyee gaafii isaa hin halkanne. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Badhaasaan abbataaf ka. Eenyuuf abbaata? Badhaasaaf. Akkamitti abbaataaf? Badhaasaan abbaa obsaati mi? Abbaan obsaa obsaadhaaf abbataaf. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaa maal ta'an siin jee? Badhaasaan abbaa obsaati obsaadhaaf abbaata. Ayyee. Fin akkana jetti. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Ilma ta'a badhaasaan abbaa obsaa ilma ta'a. Eenyuuf ilma ta'a? Badhaasaaf. Gaafii xiyya addasiifaa bahu. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Abbaa ta'a. Eenyuuf abbaa ta'a? Badhaasaaf. Badhaasaatu? Abbaa obsaaf. Obsaaf abbaa ta'a? Gaafii hin halkanne. Akkam taati? Ati shufeera makroobaa sooftaa maadii faayidaarraa nama sadi fudhattee asaala sunnaa duratti nama tokko buustee nama lama fudhatte. Meetiroo dhugaa deetee nama afur buusteeti nama tokko fudhatte. Umriin shufeertichaa meeqa? Waggaa tokko. Waggaa tokko. Mokkoriin hin deebisne. Gaafii ajaa'ibaati. Dura nama lamaan fudhadhee. Nama lamaan fudhadhee dura. Deebiitiin tokko buustee lama sunnitti tokko buusetiin lama fudhadhee nama sadii deebiitiin nama afur buusee jechuudha. Nama tokko naaf. Umriin shufeertichaa saniifuu tokko jechuudha. Kanaafuu namni tokko gaa umriin isaa amata 18 gaditti waan waraqaan eenyummaa ba'uu fi hin dandeenye jecha tajaajila konkolaachisummaadhaa eeyyama argachuu hin danda'u. Garuu shufeerri sana hin nyaaju. Shufeerri isa yeroo saniif anagaa. Umriin deemee gadi. Kana jetti badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Nangale irra deebi. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Akaakoo. Eenyuuf akaakoo ta'a? Abbaa obsaa laa irra naa deebi ammallee gaafii. Ayyee caqaaqa dhumaati. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Akaakoo ta'a obsaadhaaf. Ayyee deebisaan isaa isumaa hin halkanne. Gaaffiin isa kana jettee ati magaalaa dheeyitee jaartii teetiif googiraafii shiitee yoo bitteef ati mataa keetiif maal bitatta? Marxoo. Mataa keetiif maal bitatta?
Ani hafadhiitti yaami dhuunfaatti yaa waan hin fedhen bitadha. Isiif garuu waan isii gammachiisu. Garaafishitee yoo bitee. Mataa keetiif maal bitadha? Marxoo fi qamisa. Waan keetaa fi hofoo. laa hin argan. Waan hin fedhen bituu fi danda'a. Ayyee hin arganne fin xiyyaa akkana jaa badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Obsaan abbaa isaa abbaa obsaa. Eenyuuf abbaa obsaati? Badhaasaaf. Gaafii guutuu akka akkasii deebi'u badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Ilma badhaasaati. Akkana jaa badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Korona taaf. Deebisaan isaa korona ta'aafi Korona. yaalii godhi. Gaafiin akkasii deebi'a? Gaafiin isaa badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Abba taaf. Deebisaa isaa hin arganne gaafiin isa takkaffaa akkana jaa badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa. Badhaasaa maal ta'a? Abbaa ta'a. Akkamitti eenyuuf abbaa ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Badhaasuma oqa. Gaafiin xiyyaa akkana jaa badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Maal ta'a? Gaafiin isa duraa akkana jaa badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Abbaan obsaa badhaafamoo. Obsuma ta'a. Faddaa gaafiin si gaafadhu tunis akkana jetti ficaa daqiiqaa kiiloo takka qarsatii yoon daakkadhe kiiloo 12 meeqattiin daakkadha? Ficaa kiiloo meeqattiin daakkadha? Kiiloo takka qarshii sadittiin daakkadha. Kiiloo 12 meeqattiin daakkadha? Qarshii 42. Qarshii 42? Dhugatti moo? Kiiloo takka qarsadii daakkataami? Kiiloon takka qarsadii. Ficaa daqiiqaa kiiloon takka qarsadittiin daakkadha. Kiiloo 12 meeqattiin daakkadha? 45. Hin arganne kam? Wallaahi hin beekne 45. Yaalii godhuu keetiif galatumis hin jennaa garuu ficaan daqiiqaa hin daakamtu. Gaafiin si gaafadhu badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Abbaa obsaa. Akkamitti eenyutu abbaa obsaati? Badhaasaan abbaa obsaati. Obsaan abbaa badhaasaati. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan badhaasaa obsaaf maal ta'an siin jee? Abbaa ta'a. Akkamitti abbaa ta'aaf? Abbaa fatoo na fakkaata. Deebisaa kana hin arganne jetti. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaan obsaa badhaasaadhaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaa maal ta'a? Badhaasaan egaa abbaa obsaa taate abbaan obsaa badhaasaadhaaf obsuma ta'a. Sadii jira tokko doktoraa tokko sihirii qodhaa tokko shufeera. Dhalaa takka waliin jaalatanii namni isaan jaalatan san ni dhukkubsate. Ka sihirii qabu kun taa'ee harkee fireendi teenya san dhukkubsattee jeen. Doktortichaa san ni haakimnaan yoosaa jeen ka shufeera san fuudhee geesse. Isaan sadeen kana keessaa eenyu argachuu qaba? Sadanuu argachuu hin qabani. Eenyu argachuu qabattee yaadda? Sadanuu argachuu hin qabanidha yaadan. Akkamitti itti laffaanee akkamitti argachuu hin qabne? Obbolaa sadi ta'anii dhalaa tokko irratti wal loluun jira natti fakkaatu. Fiisa lamadaattiin si deebisa. Adariin takka garaa qabdi. Rasaa isaanii indee shuggutiin indee isii fi ilmoo garaa jirtu kamtu dura du'a? Haadha dura du'a. Akkamitti? Isii dura dhaamiree. Gaafiin kiyya adda siif haa ba'u. Yeraan siif deebi'a. Adarii takka garaa qabdi. Rasaa isaanii indee isii fi ilmoo isii kamtu dura du'a? Ilmoo dura du'a garaa keessatti jirtu isii dhaame. Adariin garaa ni godhatti? Duba akkamii wal dhalayyoo garaan godhannee. Khillee dhalti haa. Lamadaattiin si gaafadha. Gaafiin isa lamadaa. Aabaa caadaa eefaa fi gaam muka horanii aabaa caadaa eefaa gaam bu'an. Maaltu muka san gubbatteef? Daatoof. Amma dhageeffadhu gaafiin si gaafadhu sirrii dhageeffadhu. Aabaa caadaa eefaa fi gaam muka horaniiti aabaa caadaa eefaa gaam bu'an.
Maaltu muka san gubbatte hafe? Abbaa Hundinuu boonii jiranii bakka. hundinuu waan jiran. Haaya akkamitti waan achi irratti hafee jira malee. Haatu hafe haa. Haallee dubbaddeetiin jira. Yaalii godhime. Faafaatu hafe. Gaafii isatti aanu si dabarsina. Gaafii inni itti aanu akkana jira. Muka gubbaa adarii dhibbaatu taa'u jira. Adarii dhibba san keessaa dhakaa darbiteetti adarii takka dhooyte. Hundinuu kaatee kutte adarii meeqaa tochi gubbaafe? Hundinuu kuttee takka naf ture. Haaya akkamitti takka dheetiin jira. Dhooyteree hojjumaan bahumaan barate kan hundinuu takka naf ture. Jette shillimaata na biraa qabda. Waan hin jee hin jenne hin jiru waan hin jee hin jee hin jiru. Hajee naan jee fidi jettee anaan jiru hin jenne hin jaa jettee anaan jiru. Deebi'a. Waan hin jeen jee hin jiru. Taniin jee hin jenne hin jiru. Hajette naan jee fidi jee anaan jiru hin jenne hin jaa jettee anaan jiru. Waan hin jee hin jiru taniin hin jenne jee hin jiru. Hajee jiru. Fidi jee naan jiru. Gaafii salamataatti si ceesa. Abaa caadaa faa gaafi hamma hokoranii abaa caadaa faa gaamboo maaltu muka san gubbatte hafe? Eenyu. Abaa caadaa faa fi gaamma hokoranii abaa caadaa faa gaamboo maaltu muka san gubbatte hafe? Hundinuu bu'anii jiran. Akkamitti? Eenyu fi eenyu hore abaa caadaa kana gizeen guddadhee na gaafatta. Lamadaa kanatti abaa caadaa faa fi gaamma hokoranii abaa caadaa faa gaamboon maaltu muka san gubbatte hafe? Siitachittafani. Okay deebisaa isaa argattee jirta. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Obsaan abbaa badhaasaatiif ilma ta'a. Gaafii xiyyaddisiifaa bahu. Badhaasaan abbaa obsaati abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Ayyoo abbaan obsaa badhaasaaf maal ta'a? Badhaasaan abbaa obsaati. Abbaataaf. Gaafii jennee. Gaafiin isaa hin halkan. Mudatti si ceesisaa gaafiin isaa lamadha. Abaa caadaa faa fi gaamma hokoranii abaa caadaa faa gaamboon maaltu muka san gubbatte hafeettee yaadda? Deebi. Abaa caadaa faa fi gaan haa muka hokoraniiti. Abaa caadaa faa gaamboon maaltu muka san gubbatte hafe? Tokko naf. Dhugatti? Abaa caadaa fi faagan horoniti. Abaa caadaa fi faagan boon. Tokko naf. Akkamitti? Ittamtu hafeetu. Aboo hafanii jiran. Abaa caadaa fi faagan horon. Abaa fi caafidaa fi faagan bu'i. Deebisaa hatuu jettee jirta bakka. Yaa buuna. Lamee itti yaadi malee. Fi achi gubbaafe. Fi isa lamadaa. Abaa caadaa faagaa fi haa muka horanii abaa caadaa gaafaan bu'a maaltu muka san gubbatte hafe? Abaa caafi. Gaafii kan si deebi'a sirri dhaggeeffadhu. Abaa caadaa faa fi gaam muka horanii abaa caadaa faa gaam bu'an maaltu muka san gubbatte hafe? Gaafii. Irrana deebi miigu tokko. Carraa isa dhumaati. Abaa caadaa faa fi gaam muka horanii abaa caadaa faa gaam bu'an maaltu muka san gubbatte hafe? Bu'anii kaasaa hundinuu. Bu'anii gaafii haanis bu'anii. Nama lama yaamte. Mana keetitti nama lama yaamte. Friendii lama qabda lama yaamte. Takka sa'a shan irra yaamte takka sa'a ja'a irra yaamte. Tasaa shanii san dhufte fixattanii si biraa kutte tasaa ja'a guddaa dhufte. Akkuma sitti ol seenteeti fuula guurtee si loltee si biraa deemte. Maal halkiteeti? Waan tokko mallattoo takka waan jalqabaa dhiiftee kutte arkiteeti yookaan shittoo fa'aa waan addaa waan takka waan arkiteefi fuula guurte. Isii uumama takka hin dhiisne achi keessatti mana isii itti yaamte sanitti illee yaamne mana hin jijjiirte. Isiin akkamiin beekuu dandeessi? Isii gabbaatu yoo alatti harkite yookaan yoo oduu dhageesse malee wanni isii beeytu tokko hin jiru. Ayyee isaanii adda. Isaanis adda adda oduu yoo alatti dhageesse malee akkamiin fuula guuruu dandeessi maal harkite mana keessa? Deebisaan isaa wanni isiin harkite libbistik fuula irratti harkite inni fuula isaa irratti harkite. Fi nan si gaafadhu abaa caadaa eefaa fi gaam muka qoranii abaa caadaa eefaa gaam bu'a maaltu muka san gubbatteef? Maati mirna deebi. Abaa caadaa eefaa fi gaam muka qoranii abaa caadaa eefaa gaam bu'a maaltu muka san gubbatteef? Zaafi.
Zaan dubbanne yookaan abaa caadaa eefaa gaafii abaa caadaa eefaa gaafii haa muka qoranii abaa caadaa eegaa faan bu'u maal tochi gubbaafi. Echillee hin hafne hin harkanne afiin itti aanoo kanatti abaa caadaa eefaa gaafii haa muka qoraniiti abaa caadaa eegaa faan bu'am maaltu muka san gubbatteef. Abaa caadaa eefaa gaan muka qoraniiti abaa caadaa eefaa gaan bu'an. Mukni duraanuu firuma qofa qaba moo ni qaba moo qabu firii? Ni qaba. Eega qabaatee firuma qofaaf. Hin arganne? Akkas taatu shimbirroo irratti hafa. Nama sadiitu jira. Isaan sadeen obboleeyyanii dandeettii adda addaa qaban. Tokko doktoraa, tokko saahireedha, tokko shufeera. Fireendii takka waliin jaallatan ni dhukkubsatte kasiirii qaba kun taa'eeti. Fireendii teenya san dhukkubdee jee. Ha doktoraa san ni haakimna nuyaasi jeeni ha shufeeraa fuudhee geesse. Isaan sadeen keessaa eenyuutu isii tana harkachuu qaba. Haakami san doktora. Ay, ha saahireen ha taa'ee harkesanoo. San saahiree waan itti jecha. Ha doktora sani harkachuu qaba jechuudha. Shufeertichi achi isaan geesse hoo? Shufeertichi naannoo ofumaan meeshaa geesse. Ayyee. Kamtu harkachuu qabatte. Doktora harkachuu qaba. Lammaffaati. Gaafii lammaffaadha. Facaa daqiiqaa kiiloo 7. Kiiloo takka qarshii diyoon daakadhe. Kiiloo 10 qarshii meeqatiin daakadhe? Kiiloo 3? Kiiloo takka qarshii diyoon daakadhe. Kiiloo 10 qarshii meeqatiin daakadhe? Laki mokoree. Qarshii 30 daakadhe. Facaa daqiiqaa kiiloo takka qarshii diyoon daakadhe. Kiiloo 10 meeqatiin daakadhe? 30. Ficaan kiiloodhaa duraanuu daakamtuudha. Fi salamtaatiin si gaafadha. Adarii takka tagaraa qabdu muka gubbaa taa'u jirtu yoo rasaa isaan dhawe isii fi ilmoo isii kamtu dura du'a? Isaan lachuu. Isaan lachuu bakka takkaa du'anii? Bakka takka du'an. Dhugatti? Isii dhoinaan isaan lachuu bakka takka du'an. Adariin garaa ni godhatti? Gaafii sadaffaatti si ce'isa gaafiin isa sadaffaa waa'een ansiin joona jalaa jetta. Inninis waan hin jenne hin jiru taniin hin jiru hajee naan jeesan fidi jettee anaan jiru hin jenneen jaa jettee anaan jiru akkana naa jette. Gateefi. Waan hin jiru taniin ammoo hin jenne hin jiru hajee naan jeesan fidi jettee anaan jiru hin jenneen jaa jettee anaan jiru. Waan hin jinsan hin jiru taniin hin jeesan hin jenne naan jaa kana fidi na jeesan natti fidi hin jenne. Dhumaa waan hin jiru na jalaa jetta yoo jette kana shillimaata qabda amma. Akkana jetta waan hin jenne hin jiru taniin hin jiru hajee naan jee fidi jettee anaan jiru hin jenneen jaa jettee anaan jiru. Uzoon hin jeenu jettee jirta. Hin jiru kana na jalaa jetta. Yoo kana jalaa jettu taate shillimaata qabda na biraa. Kannaa qabdaa jechuudha. Waan hin jenne hin jiru taniin hin jenne hin jiru hajettee naan jeesan fidi jettee anaan jiru hugguusan hin jenneen jaa jettee anaan jiru. Waan hin jenne hin jiru kan jenne naan jiru hin jennu fidu. Ayi kan si deebi'a waan hin jiru taniin jee ammoo hin jenne hin jiru hajettee naan jeesan fidi jettee anaan jiru hugguusan hin jenneen jaa jettee anaan jiru. Waan hin jenne hin jiru kan jenne hin jiru fidi. Gaafii sadaffaa takkaan si fida. Abaa caadaa eefaa gaafii gaam muka qoranii abaa caadaa eefaa gaam bu'an maaltu muka sana irratti haaf. Haaf. Hundinuu bu'anii jiran. Hundinuu bu'anii jiran. Abaa caadaa eegaa faafi haa muka qoranii abaa caadaa eegaa faan bu'an maaltu muka sana irratti gaafii kiyya addasiibee. Abaa caadaa fi. Abaa caadaa eefaa fi gaam muka qoranii abaa caadaa eefaa gaam bu'an maaltu muka sana irratti? Abaa caadaa. Gaumaa feqaa. Ayyee hin halkanne. Dafa siinifiin jaana jalaa jetta. Waan hin jenne hin jiru taniin hin jiru hajee naan jeesan fidi jettee anaan jiru hin jenneen jaa jettee anaan jiru. Waan hin jiru waan hin jiru waan hin isaa fidi. Kana jaa waan hin jenne hin jiru taniin hin jiru hajee naan jee fidi jettee anaan jiru hin jenneen jaa hugguusan jettee anaan jiru. Waan hin jenne jedhen jedhu kan jettee naan jedhu fidi jettee naan jedhu hugguusan hin jenneen jedhani garuu. Gaafii isa dhumaa waan hin jiru na jalaa jetta. Waan hin jenne hin jiru taniin hin jiru hajettee naan jeesan fidi jettee anaan jiru hin jenneen jaa jettee anaan jiru akkana naa jetta. Sadaffaatiin siin jaa na jalaa jetta. Inni sadaffaa waan hin jenne hin jiru taniin hin jiru hajettee naan jeesan fidi jettee anaan jiru hin jenneen jaa jettee anaan jiru. Jette gaa.
أكان نجي خنا كدي بينا جاي سنجي كان سيدي بيا وانين هنجين جي هنجو تنين جي هنجن ننجو خجتنا نجي سن في دي جت أنا نجو هنجن ننجا جت أنا نجو واني هنجين جت نان جت دفع وان سنجو نجلا جتا وانين جي هنجن ننجو تنين هنجين جي هنجو خجينا نجي سن في دي جت أنا نجو هنجن ننجا جت أنا نجو سيفين جانا جلا جتا وانين جي هنجن ننجو تنين هنجين جي هنجو خجينا نجي سن في دي جت أنا نجو هنجن ننجا جت أنا نجو وانين جي هاجو وانين هنجن هاجو خجينا نجي سد هنجن إيسا سدفاتي وانا سنجونا جلا جتا وانين جي هنجن ننجو تنين هنجين جي هنجو خجتنا نجي سن في دي جت أنا نجو هنجن ننجا جت أنا نجو كانوا منا جت أوه إنه الفاتو اللي كنا الفاتان أن سيف جونا جلا جتا وانين جي هنجن ننجو تنين هنجين جي هنجو خجتنا نجي سن في دي جت أنا نجو هنجن ننجا جت أنا نجو أقولت وانين جي هنجن ننجو خهنجين يوجرات هي جت أنا نجو جت يقول نجيتا كان سيدي بيا ميجاتو إمبرتي تكتب جسر شقتي Akkas jechuun san fakkaatti waan hin jenne hin jiru kan hin jiru hajjatti naan jiru yoo jiraate hajjatti jiru naafiti kanaan jiru yoo jiraate hajjatti isa sadaffaa abaa caadaa eefaa fi gaam muka horanii abaa caadaa eefaa gaam bu'a maaltu muka san gubbattee hafe abaa caafidaa fi maal muka horaniitti abaa caadaa eefaa gaa fi haam muka horanii abaa caadaa eefaa gaam muka bu'a maaltu achi gubbattee hafe hundinuu horarree kamtu hafa takka naf laa waa hafanii jiran akkamitti abaa caadaa faayeteera eetu afaree eelleen bu'ee jira eenyu afaree takka nafne haa hundinuu fiitu achi gubbattee hafe daawwinti wallaahi nama dhibdi okkee oromiyaa teenya tokkitiin hojii godhuu keetiif galatoomi jenna Kanaaf aaree taatan subscribe, share, like, comment illee kan addaa achumaanuu awwaati kan goone san sirraa hin aaree.